Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Gara magaalaa Nanawwee deemi. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaanis Waaqayyoodha. Waaqayyoo akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaa fi jaalala isaanuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana kan walitti ilaallu, isinis yaada kaastan, gaaffii kaastan. Tsoomiin bara kanaa, tsoomiin Naynii isheen xiqqoo guyyaa 3, tsoomiin guddaa immoo Abiyyi tsoomii yoom gala bara kanaa? As siqe moo achi siqee isa jedhu yaadni garaagaraa yaada gaafatamneef deebii gabaabaa waliitiin ni ilaalla jechaadha. Egaa tsoomiiwwan amma fuuldura keenyatti eegnu kun ayyaana gannaa, ayyaana cuuphaa, ayyaana astariyootti aanee tsoomiin eegnu kun bara kana yoom gala isa jedhu waliitiin ilaala jechaadha. Inni biraan waggaa waggaatiin kan dursu sooma isa guddaa soomuudhaan dura soomii ishee guyyaa 3 Naynii yookiin immoo sooma Nanawwee kan jennu yoom galti kan jedhu isarraa ka'umsa godhanneeti guyyaa soomni guddaa seenu soomni isheen xiqqoo kun seentu waliitiin ilaallaa jecha. Mee hunda dursa soomni kun sooma Nanawwee yookiin immoo Naynii jedhamteetu beekamti. Sooma kana uummanni Nanawwee maaliif soome? Bu'aa maalitti argachuuf soome? Eenyutu ajajnaan soome? Soomii kanaan immoo bu'aa maalii argatani kan jedhu, yoom seenaa akkamitti qabamaa, yoom qabamaa kan jedhu walitti dhumarra kan laallu gaafa ta'u, soomiin kun uummanni Nanawwee kara qulqullichaa Yoonaasiitiin dheekkamsa Waaqayyoo, horiisaa Waaqayyoo isaanirra gahuu ka'e. Waaqayyoon isaanitti kan itti dheekkamuu ka'e soomattiin arjummaa fi dhiifama kenneefi jecha. Kanaaf egaa soomni Nanawwee kan isheen seentu bara baranaa yoomi kan jedhu dhumarra kan laallu gaafa ta'u, egaa Waaqayyoon akkamitti Yoonaasiitiin gara uummata Nanawwee akka inni deemu ajaje, maaliif ajaje kan jedhu laalla jecha. Jechi Waaqayyoo gara ilma amaatee gara qulqullicha Yoonaasitti akkana jechuudhaan deeme. Ka'iitii gara magaalaa guddittii Nanawweetti deemi. Hammeenyi isaanii gara fuuldura kootti dhufeeraatii ishee irrattis lallabi. Ka'ii eessa deemi? Magaalaa guddittii Nanawwee deemi. Yakki isaanii, balleessaan isaanii, gochaan isaanii raajiyaan Yoonaas boqonnaa tokko kaasanii gaafa ilaaltan gara magaalaa guddittii Nanawweetti deemi. Gochaan isaanii, balleessaan isaanii gara koo dhufeeraati. Lallabi, barsiisi. Yakka isaaniirraa deebisi, gaabbii galchiisi jechuudhaan Waaqayyoon Yoonaasiitiin ajajeera jechaadha. Yoonaas garuu fuula Waaqayyoo jalaati baqachuu yookiin immoo dhokachuu yaadee doonii gara Nanawwee deemtu dhiisee gara Iyyoophee deemtu qabatee Waaqayyoo jalaa bahuutiif imala isaa eegalee jechaadha. Maatiiwwan Waaqayyoo, qulqullichi Daawit fuula kee duraatii gara eenyuu deemna? Gara samiitti yoo ol baane atachirraan jirta. Gara dacheettis yoo buune atachiin jirta jedhe Waaqayyo jalaa dhokachuun, Waaqayyo jalaa baqachuun, Waaqayyo jalaa fagaachuun
akka hin danda'an eenyumtillee waaqayyo jalaa baqatee dhokatee ba'uu akka hin dandeenye barumsa bal'aa kan itti arganne. Sanaan booda namoota nagaa fakkaate gara Iyyoophee deemuudhaaf doonii yookiin bidiruu qabatee yaabbatee imala isaa eegale. Waaqayyo karaa irra gaafa ga'u imala gaafa eegalu dambalii galaanaa qilleensa galaanaa kaasee raasee isaanis shakkuu eegalan. Yoonaas hirriba isaa rafuu eegalee jira. Jarreen isa faana yaabbatan imalan nu keessaa kan yakke jira, kan balleesse jira, waaqayyoon kan gaddisiise jira waliin jechuu eegalan. Yoonaas rafee waan tureef Yoonaasiitiin kaasanii jira. Dhimmi kun rakkoon kun maaliin nutti dhufe? Imalli keenya tasgabbii kan dhabe, nagaa kan dhabe maaliif kan jedhu wal dubbachuu eegalanne. Dabaree yookiin immoo ixaa baasnu, carraa haa baasnu. Abbaan carraa asirraati haa darbatan. Meeshaa qaban humnaa ol fe'an darbanii galaana keetti yoo fixan iyyuu nagaa argachuu waan hin dandeenyeef, raafama jalaa ooluu waan hin dandeenyeetiif dabaree gaafa baasan dabareen Yoonaasitti ba'ee jira. Ati eessaa deemta? Nama akkamiiti? Maal raawwatte? jedhanii Yoonaasitiin qoratan. Yoonaasis waan ta'e hundumaa, waan raawwate hundumaa itti hime. Waaqayyoon qurxummii guddaa qopheesse. Yoonaas halkan sadiif guyyaa sadii garaa qurxummii keessa bulee cina galaanaatti akka darbatame. Inni kun fakkeenya guddaa ta'ee har'a manni kiristaanaa keenyatti barsiisa. Yoonaas garaa qurxummii keessa halkan sadiif guyyaa sadii akkuma bule ilmi namaas akkas ta'uun dirqama jedhe waa'ee awwaalamee guyyaa sadii awwaala keessa buluusaa fi awwaala keessaa ka'uu isaa immoo fakkeenya guddaa gooftaan keenya itti barsiisa. Sanaan booda Yoonaas ajaja waaqayyoo qabatee, lallaba waaqayyoo qabatee gara magaalattiitti, jechi waaqayyoo yeroo lammata gara Yoonaasitti dhufe ka'ii gara magaalattii guddititti deemi jechuudha. Waaqayyoo Yoonaasiitiin ajaje. Imala isaa gara Iyyoophee godhiisee gara uummata Nanawwee dhaqeet magaalaan kun guyyaa sadii keessatti ni gaggaragalti, ni baddi. Waaqayyo dheekkamuuf dheekkama waaqayyo jalaa ba'uuf immoo fayyuuf immoo soomuu sagadu qabdu. Nama hanga beellada manaatti xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa otoo hin ta'in bineensi beellanni manaallee otoo nyaata hin nyaatin barri isaanii cufatanii foddaa isaanii cufatanii guyyaa sadii awwaara mataa irratti naqatanii, daaraa mataa irratti naqatanii teessoo isaa kabajaarraa bu'anii lafa ciisanii waaqayyo akka dhiifama isaaniif godhuuf taasiseera. Yoonaas magaalaa kana du'a jalaa badii dheekkamsa waaqayyo jalaati akka isaan oolan taasiseera. Waaqayyoonis hullee baala hullee qopheessee fi Yoonaas bakkichi gammoojjii waan ta'eef lafa lallabaa mijatu waan hin taaneef mataa isaa achi jala taa'ee boqote raammoo itti ajajee raammoon kun nyaattee balleessite. Yoonaas jiraachuurra du'a naa wayya lubbuu koo fudhu jedhee hanga ga'utti qaqqabeeraa jedha. Maarreegaa kana yaadachuun uummanni Nanawwee badii dheekkamsa waaqayyo jalaa kan itti fayye, dhiifama waaqayyo kan itti argate, sooma itti waaqayyotiin walitti araarame gaafa ta'u, manni kiristaanaa keenya immoo baroota qindeessite waggaa waggaan jijjiiramu, bara baraatiin jijjiiramu kana keessatti bara akkasii tsoomiin kun lakkoofsa bara baay'ee haasaab, lakkoofsa galaanaa, yaada galaanaa kan qindeessite barri kun 2016 soomiin neeynee
soomin naynee yoom galaa isa jedhu immoo manni kiristaanaa dursitee waggaa 100 dura kan isheen qindeessite, kan isheen keessa, kan isheen hojjette, kan isheen gumeessite shakkii tokko malee warreen kaaniyyuu irraa barachuu akka danda'aniiti. Inkaan kan bara kanaa haa turuuti kan waggaa 60 hedduuyyuu amma bara irra jiru dhaabannee bara kana beekuu fi ayyaanotaa fi soomota keenya bara seenan ol ba'uu Waaqayyoo, du'aa ka'umsa Waaqayyoo, Hoosaa'inaa, Dabra Zayit, ayyaana guyyaa 50ffaa bara kana taa'ee jira. Baay'ee kan nama dinqu herreegni baraa, lakkoofsi baraa mana kiristaanaa keenya baay'ee adda kan ta'e. Kanaaf egaa bara kana keessa soomii baay'ee guddaa ta'e, guyyaan ishee xiqqoo garuu hojiin guddaatti hojjetamee fi akkuma Yoonaas karaa irraa gorree karaa biraa irra akka hin deemne, hooggantoonni hojii hin taane hojjetanii dheekkamsa Waaqayyoo akka hin finne, luboonni, tajaajiltoonni, barsiisonni wangeelaa gara Waaqayyoo isaan bobbaasetti deemanii saba kana lallabuu barsiisuu akka qabanii fi namoota bidiruu irraa baasuu otoo hin ta'in gara bidiruutti, gara markabatti, fakkeenya markaba keessaa ba'uun Yoonaas cubbuu hojjechuu isaa gaafa ta'u, markabatti deebi'uun Yoonaas immoo gaabbitti deebi'uu Yoonaas, ajaja Waaqayyoo fudhachuu dhiisuun Yoonaas mallattoo guddaa gaafa ta'u immoo gara uummata kanatti deebi'uun isaa, gara gaabbitti deebi'uu, gara Waaqayyootti deebi'uu isaa itti barannuu fi bara kana soomin naynayii guraandhala guyyaa 18 kan qabamu ta'a jecha. Guraandhala guyyaa 28 qabama. Soomin bara kana guraandhala guyyaa 28 qabama jecha. Soomin naynayii guraandhala yookiin immoo hiikaayitii guyyaa 18 qabama kan bara kanaa jecha. Kanaaf egaa soomni kun sooma fakkeenya guddaa qabuu fi uummanni kan itti fayye, Yoonaas eenyummaa isaa kan itti baree fi Waaqa jalaa ba'anii baqatanii fagaatanii deemuun akka hin danda'amne kan itti argamee fi kan itti hubatame yoo ta'u iyyuu nutis jabaannee amantaadhaan cimnee dhaabannee deddeebinee Waaqa keenya akka kadhannuutiif bara kana guraandhala 18 waan qabamuu fi ammumaa qabnee qophoofnee sooma kana simannee araaramnee Waaqayyo irraa dhiifama akka argannu hunduma keenya nu barbaachisa jecha. Fakkeenyi soomii kana gaafa ta'u soomiin kun guraandhala yookiin immoo hiikaayitii guyyaa 18 kan bara kanaa hin qabama. Soomni inni guddaan immoo yoom qabama? Isa jedhus immoo waliitiin barnoota keenya itti aanutti kan waliitiin ilaallu ta'a. Waaqayyo hunda keenya nu haa barsiisu, nu haa gorsu, gara laphee keenyaatti akka deemnu Waaqayyo nu haa gargaaru, nu haa ta'u.